Nageenyu waan daadruus akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanal muhee Oroobaa gad jiraatan bagara deebiidhaan gara chaanal yuutuubii keenyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan muheen jedhama chaanalii kana subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalama maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo laayik gochuu hin irraanfatinaa isin jechaa guyyaa hadhaa kana walitti bu'iinsa qayroof Suudi Arabiyaatii fi qarree Suudi Arabiyaa jidduutti geggeeffameen magaalaa guddittii biyyoolessaa TikTok keessatti deebisaa gamaaf gamanaa hundinuu misaa'ila osoo wal hin qusatin walitti darbutti jiran. Kana irratti qophii baay'ee tokko isinitti tola jedheeti yaadu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Qophiin kun kan inni hojjetameef akka isin itti bashaanantanii itti bohaartaniif malee waan biraatti hin fudhatinaa isin jecha akka viidiyoon kun isinitti tolu abdiin qabaa hanga xumura viidiyoo kiyyaa nafaana turaan affeerraa kiyyaa misaa'illi kan gamaaf gamanaatu misaa'ila hamaa waan taateef osoo wal hin caalchisin gamanattillee miizaana bareedaa goonee fi garanattillee miizaana bareedaa goonee fi dhumarratti ammootu akkaataa walitti araaraman hojjenna. Kalatti mangara video. Hey dheera biyya Suudiidhaa warra jaalan been ummata dhamaa ummata jireenyi isaanii maallaqa argaa dheera Suudiidhaa wallahi badala dheera Suudii heeruman ta'anii umrii fi akka fixachuu wayya. Suudii jibbuu rakkoon qabu. Ati garuu yoo dhiira biyya Suudii jibbite maal filatte? Baaliyyoo Arabaa kanneen barbaaduuf jechuudha. Araboonni barbaadu. Araboonni barbaaduu fi Araba filatte jechuudha. Haa ta'u kaa nutis Arabuma jaalanna. Garuu rakkoon qabu. Nuyi miskiina kana ka dhiifteetiin ati garuu wanti Araba filattuuf maaliidha mee kan muka fanaa himannaa? Arabni sixootaa bittee sii kenniti. Maanu sixootaa isinii kennaan jirru osoo shorxaan akkana nu darsiftu nafsee kenna aarsaa gooneetiin isin bira dhufaa jiraachuudha. Isin ammoo galata kenna walaaltanii akka nu abaartu. Mee sixoota malee waan biraa mee maal isii gooti? Huma biraa mee waan sii gootu natti himi. Waa meeqa jechuudha si dhungatti hoo ol deebitu si dhungatti hoo gabbatu si dhungatti hababaa bitanii sii kennanii waa meeqa. Tana qawween maanoo hababaa isin hin kenninu isin dhungannu yeroo gabbaanee ol deebinu akkanatti isin kunuunsine nu bar nafsee kenna aarsaa goone osoo akkana shorxaa nu doorsiftu isiniif jecha nafsee kenna aarsaa goone isiniif kennu jirra bar ati ammootu kana wallaalteetiin Araba nurra far amma laal as qabii achi qabii wanti jedhu jiru kana nu hundinuu godhaatiin jirra ati bilaasha maqaa nu balleessaa jirta waan taateef amma as qabiif achi qabii dhiisiti waan nurraa dhabde dhimma biraa yoo qabaatte nutti gad himi kana miti jennaan qeerroo sitti gad dhiifnaa jechuudha haabalaasiif buuftee lafarra darasu. Waan akkasiin godhe gizee sadii dabbaa kan kee irra xiffii ni qaba dabbaa kan kee gizee sadii sidha. Dabbaa kan kee hoo sidhee kee bakka agarsiisa si biraa lixe jechuudha kullaan. Homata kan nun godhanii kun maqa balleessaadha. Sihii miti firaashni ragaa haa ba'u algaan ragaa haa ba'u guyyaa mazraa Arabaa dhiibaa oollee takka yoom uf qusannee beeyna. Bannaa taachumaa maqaa nu balleessitan dhiis kana mootummaan naannoo Oromiyaatu ragaa nu ba'eera jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa afaan ofiitiin gadi ba'ee Oromoon sa'a 24 golgodhaadhe ilmaan Oromoo waggaatti miliyoona 1.7 dabalaa jedhe. Kana ammootu kan ragaa ba'u sihii miti waan taateef namni diqqaaf guddaan ka ija qabuuf ka ija hin qabne dhagaaf muuni ragaa nu ba'a. Ati amma gabaabumatti walii galuu hin dandeenye waan taateef ana aarii hin danda'u beektaa jawaala keessanillee cabsee sitti achi ba'uun hin jira waan taateef. Atillee Araba jaaladhu. Nutis yoo isin nu jaalachuu diddan feenu faranjii fuuna, feenu Bangaalii fuuna, feenu Hindii fuuna, kan feene fuuna jechuudha. Sababni isaa mallaqa qabna waan taateef. Kanaafuu atillee karaa sitti mi'aawu xurree itti mi'aawu abbatu beeka waan taateef karaa nagaa rabbi siyaa oofuu Araba nagaa rabbi irra siyaa qabu du'aa isii goonee jirra nagaan turi. Oromoon qaqqaaliin ammoo kan jaalatu yoo jiraate hin fuuna jechuudha. Kanuma dhugaan jiru. Nama biraatu yaada qabu kan jiru waan taateef ati amma nagaan deemi nama biraarra yaada fuuna. Shamarran hundinuu yoo akkana taate balaanuu gadi bu'ee jechuudha. Tole kaabbileetti tiyya amma carraan keetii waan taateef akkanaaf akkana osoo hin dabsin dhugaa jiru itti himi. Mucaan si bira jira waan taateef isallee sodaattee haqa hin dabsin. Yoo ammootu ka isa bira teettee nutti murtu taate achumatti nafseen kee akka aarsaa ta'u adda bayyatillee yoo akkasii kan taatu amma mee carraan keetii itti fufi. Dhiirri Suudi Arabiyaa jaalala hin beeytu jedhaatiin ijoollee dhiirran maqaa balleessitaniif hunda namaa miti ka jaalala hin beeyne obboleettitiya jalqaba atuu bakkee jaalattu beeytaa haa jennume atiin ijoolleen shamarran teenya keessatti ijoolleen Suudi Arabiyaa akkuma dhiira Suudi Arabiyaa jettanii isinii warra magaalaa keessa deemee surree ofii tarsaasee rifeensa ofii qaru kana jaalatta malee ka mazraa keessa achi hoolaa tissee re'iin tissee gaala tissee yookaan mazraa Arabaa dalagusan hin janajjamtanii ofii keessanii ijaazaa bakkee argitan bu'aa mallaqa keessan abbaa argitanii kennaa ka jaartii qabu ijoollee qabu isiin illee tiyyaan jiraatti ani illee tiyyaan jiraadha warri jedheetiin deemee mallaqa keessan nyaachis ofii keessanii achi kaatan dhiirri jaalala hin beeytu hin jedhina. Kanaafuu jalqaba ofii keetii bakkee jaalattu beeki.
dhiira rifeensa qaree deemuu fi surree jilba tarsaasee deemuu haga filattu ka achitti mazraa qotuu fi taa'ee jechuudha dabatee mazraa qotu san ka akkasiisan jaaladhu dhiirri jaalalanii beeyti. Obboleettii tiyya guddaa tokko galatoomne. Amma yeroo ati akkanatti dhugaa jiru ifaan ifatti adda baafteetiin ibsitu kana waan mucaan si bira jiruuf sodaa isaatiif isin jedha waan taateef ati garuu galatoome mi'a mana gahaan deemi. Lolli Su'uudii keessatti dhiiraa fi dhala walirra baname kun lola hama. Wallahi dhuguma lolli kun lola dhaabatu miti. Lola halkanii guyyaa rasaasa wal rashanaa jiru. Isi warri ollaa waan kana maaliif araara? Tole. Dhugaa keetti araarri bu'uu qaba. Mee naannoleen kun akka araara buusuu barbaadamee kutaan ollaan hedduutu jira waan taateef akka kun gara araara kanatti hirmaatu barbaadame. Buufne Dubaay, Kuwait, Ameerikaa, Austraaliyaa, Kanaadaan kunniin maaliif araara buufne lola kana? Lola dhiiraa fi durba jidduutti baname. Lola kana qeerroof qarreen idil addunyaa irra jirtan kan Oromoo taatan akka jidduu seentaniitiin jaarsummaa fudhattanii lola kana araara buuftan asumaa waamicha isinii godhuu barbaanna. Xumura irratti ammoo tuyyuu teknooloojiin funyaan fungaa akka dhufe asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaanna jechuudha. Teknooloojiin Chaayinaa bifa adda ta'een gurguddatee jira. Akkuma dhiyeenya kana quba qabdan bara 2022 keessa Chaayinaan urjii namtolchee uumuudhaan kan addunyaa kanaaf oomishte mul'ateetiin jira. Kana qofatti osoo hin dhaabbatin namoonni funyaan isaanii fungaa ta'an kan akka kiyyaa kunillee teknooloojii Chaayinaan oomishteen akka funyaan isaanii dheeratan intalti Oromoo takka yeroo jalqabaatiif bitatteetiin itti fayyadamaa jirti. Dhaamsa kanallee akka irraa qalbeeffattanii asumaan teknooloojii isii kanallee irraa fayyadamtan. Isiin dhaamsi isii warroonni yeroo Jawaar mana hidhaa jiru yoo Jawaar mana hidhaatii bahe waan akkanaa goona jettaniiti waadaa seentan waadaa san guutuu qabdan jechuudhaan kan dhaamsa fi dabarfatteedha. Isii qofa osoo hin ta'in anillee yaada kana hima qaba. Waadaa seentan guutaa viidiyoo haa daawwannu. Ijoolleen Jawaarii waadaa seentan yuutuubii irratti yoo Jawaar mana hidhaatii bahe an of ajjeesa waadaa kee guutuu qabda du'uu qabda. Yoo Jawaar mana hidhaatii bahe an dhukkubsachuun qaba. Waadaa kee guutuu qabda. Waadaa dhukkubsachuu qabda. Yoo Jawaar mana hidhaatii bahe an nan maraadha. Isa argineerra maraattaniittu. Yoo Jawaar mana hidhaatii bahe wal fuuna. Photoshoppii malee wal fuunaan hin argine. Yoo Jawaar mana hidhaatii bahe an mucaandaa kan madaamii malee deenyaan hin argine. Yoo Jawaar mana hidhaatii bahe hoolaa fireettiin qala. Isa qaltaniittu garuu miskiina nyaachifne ofumaa keessaniif nyaattan malee. Yoo Jawaar mana hidhaatii bahe angaalan qala. Qallaan hin argine qaluu qabda. Keessumaanuyyuu yoo Jawaar mana hidhaatii bahe of ajjeesan warri jettan maqaa keessan ituun hin dhahin hadha galgala sitti of godha. Of godha. Yoo Jawaar mana hidhaatii bahe mana ijaazaatti isa malee haasaa nama guddaanaan haasofsisina. Kun waan nurraa malu miti. Amma kun waan jedhanii waadaa seenanu. Dhiifama wajjin obboleettii tiyya teknooloojii kana eessarraa akka argatteetiin fayyadamaa jirtu. Anillee funyaan kiyya kun osoo xiqqoonaa dheeratee ni barbaada waan taateef akka nutti himtu nama arrabsuu dhiifteetiin asumaan dhaamsa isiniif dabarsina. Tole waa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanal Muhee Oroo viidiyoo kana akkuma isin seeqattaniif hojjedhe malee waan biraatti akka hin fudhanne isiniin jechuu barbaada. Hanga xumura qophii kiyya waan nafaana turtaniif galatooma guddaa tokko isin jaalladha. Aga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadha. Bye bye.